warqii yeroo bituu fi giraama meeqa akka bite gatii isaa hunda isaa har'a ajaa'iba ta'e Finfinnee deemee waan adda addaa rabbi namaa dabarse namni jechuudha waan nama godhuu hin danda'u. Dhiifama jechuun viidiyoo dhikkishu waan ta'e mara isiniif himuu qaba. Namni Ameerikaa dhufee Finfinneen na affeere hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hoteela nyaataati itti nyaatamu jechuudha argitanii. Maashaallah tabarakallah jedha akkuma argaa jirtan kana argitanii. Kanaafi akkuma argaa jirtan kana maashaallah naan jedha rabbi si haa dabalu naan jedha. Waaw maashaallah tabarakallah jechuufi maal jechuu danda'are rabbi nu haa dabarsu. Akka kana fakkaataa jechuudha akkamitti yoo jettanii waan guddaa miti waan xiqqoo fidi naan jedhanii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya aadaa biyya magaalaa guddatteetti barreeffama asirra jiru kana dubbifattanii nyaata ajajattanii jechuudha. Akkasuma immoo istikkiinii kanaafi asitti maashaallah mixmixaa kun maaliyyuu soo guddana fakkaate kun mixmixaadha kun sooftiidha kunis asitti sooftiidha diizaayinii abaabooti. Nu baranne wanna baranne yu balleessine yu akkaataan xaawulaa keekiidha booda keekiitu dhufa nyaanni asirra dhiyaatu jechuudha isinii galee ufii isinii fidan nyaata bareedaa ta'e filatte nyaata jalqaba sii dhufa maankaa fi albee shuukaa achi booda ammoo tuyyuu maal isinii fakkaate keekiitu isinii dhufa keekii maankaa fi shuukaadhaan haga nama 4-5 keessummeessuu danda'a hedduu namatti tola. Kanaafi namootiin viidiyoo kana jaalattan sheer laayik godha. Yaa Zubeydaa rabbi sittaa bal'isuu ammallee ammoo tuyyuu jaalala namaa rabbi si haa kennu warri jettan ammoo tuyyuu subscribe illee godhaa viidiyoo kana isin jaaladha isin kabaja viidiyoo kanatti aanuun laalaa ka meeshaa jechuudha namootiin meeshaa barbaadan sarpiraayizii yookiin ammoo tuyyuu ajaja qabdan nabbisa. Akkuma asitti argitan kana jechuudha warqii silsila mormaati yookiin ammoo tuyyuu dahaba bahareenii morma kiiloogiraama meeqa isinin jedha maashaallah tabarakallah akka ajaa'ibaati. Waa'ee warqii kanarratti jechuudha namni hedduun gaafii koomantii kiyya jalatti barreessita warqii giraama hagana qabaa birrii meeqa naa baasaa akkasuma immoo tuyyuu warqii joordaanii qabaa birrii meeqa naa baasaa akkam yoo jettan warqii bahareenii qofamoo kan kuma hagana joordaanii dubaayii saudi arabiyaa fi akkasuma immoo biyyoota garagara biyya keenyallee jettanii warri gaafii isinitti ta'ee jiran hundi isaa qarshiin isaanii garagara akkuma sharafaatii fi akkuma beekamu akka addunyaatti bahareen widdiidha akkuma koomantii jalatti ijoolleen hedduu warqiin bahareenii asittuu widdiidha hagana jettanii haasoftanii dhugaa keessan jechuudha akkasii birrii kana warqii kana binnee jechuudha imalli keenya gara Finfinneetti akkuma reef argitan sanii laaqana nyaachaa turre yeroo giraama safarruu akkasuma immoo birrii illee ni jira birrii kaleessallee jechuudha YouTube kiyya guddaa irratti gadi isiniif dhiisee jira. Maaliif YouTube kanarratti viidiyoo bareedaa kana viidiyoo guddaa kana gadhiiftee yoo naan jettan akka sa'aatiin naa guutamuu fi akka isinillee irraa fayyadamtan waan barbaaduuf jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti warqiin giraama qarshii 18 ni jira ka 19 ka 22 3 akka isin feetaniin tokko isaatiin addaan baasii giraama nuu fidiyoo jettan koomantii keessan laalee addaan baasee isinii fiduu danda'a. Mee ishii gaafiin wanni isin barbaadan yookiin ammoo tuyyuu akka sa'aatiin naa guutu YouTube bakiyya kanarratti waa'ee YouTube yookiin ammoo tuyyuu wanna jechuudha websaayitiidhaan AdSense wal qabatu waan hedduutu haasamaa jira. Kanaaf yeroodhaan akkamitti akka fayyadamuu danda'uu fi yookiin ammoo tuyyuu mee akkamitti fayyadama ka jedhuu fi mee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jalqaba irratti addaan naa baasaatii hundi keessanuyyuu laayikii sheer hiriyoota keessanii godha akka ilaallamee jechuudha. YouTube kiyya kun naa guutamuu gargaarsa naa godha isiniin jedha akkuma isinitti mee har'aa fi ganama subii barii bararraaqa viidiyoo YouTube irratti gadi isinii dhiisee kaleessa jechuudha sarpiraayizii obboleeyyan nama horii hiriyoota fi sarpiraayiz goote irra ture akkasuma har'a ammoo tuyyuu magaalaa Finfinnee warqii kana geessuuf qaamuma kiyyaan deeme haa ta'u malee jechuudha viidiyoon haala natti yoo tolee jedhe isiniif horaaba yoo haala natti hin tolin ammoo tu homaa gochuu hin dandeenye imalas tahee akkasuma ammoo tuyyuu viidiyoolee meeshaa viidiyoolee babbareeda yuutuuboota kiyya lamaaniyyuu jijjiiraa irratti gadi isinii dhiisa isin ammoo tuyyuu sheer laayik walii gochuudhaan hundi keessanuyyuu hanga dhumaatitti na wajjin turtii gaarii taasisa. Isin jaaladha isin kabaja ulfaadha galatoomaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin jechuudha warqiin na fayyadaa jettan yookiin ammoo warqii baay'ee qaba akkami galcha qaraxa na gaafatan jettan mormaa fi ofirra gogootanii jettan isin gaafatan jechuudha. Maaliif jennaan namni hunduu dubartiin keessattuu faaya godhatti waan ta'eef
faayin isiin godhattu tokkollee kan isii gaafatanii fi kan gaafatamtu tokko hin jiru akka kana fakkaataa isinin jedha maashaallah tabarakallah isin jaaladha isin kabaja namootiin meeshaa akkanas ta'e kabira biyya alaa jechuu barbaree shiroo akkasuma mutu uffataadha meeshaadha erguu barbaadan heloo yoo jettan poostaadhaan isinii erguuf qophii hunda xumuree jira dilbarii yookiin ammoo sarpiraayizii namaaf makiina irraa jalqabee hanga konkolaataa miilaalle isiniif geessu qophii kenna xumurannee jirra ulaagaalee hunda guuttannee kaardii bizineesaa hunda qopheeffannee jechuudha isin jaaladha isin kabaja hundi keessan laayik sheer gochuun turtii gaarii fayyaan faaya akkasuma ammoo namootiin faaya yeroo tokko mana keessa godhatan akka birriillee osoo bitattanii bareedaadha maa jennaan yeroo hunda namaan guuttu an ofii kiyyaa waan na fayyade yookiin ammoo waan ofii kiyyaa na miidhe hunda baasee isinii fi odoo ittiin qaanfatin yookiin ammoo odoo ittiin saalfatin waan hin qabne hin qabu waan qabu hin qaba jedhaatiniin alhamdulillah isin malee rabbii gadiitti waan qabu tokko hin qabu waan ta'e yoo isin fayyadee jedhe anillee isinirraa fayyadama nagaatti horaa bulaa fayyaan faaya sabiskiraayib gochuullee laayik gochuullee dagatina sheer odeetti keessanii godha